Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya jirra intarteementii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabadhin isinitti himaa oduu tokko tokkoon. Hidhaan mana obbo Daawud Ibsaa itti jiran seeraan ala atattamaan haa gadhiifaman jechuun boordiin filannoo biyyaalessaa ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dura taa'aa ABO obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf mana ofii keessatti hidhamanii turuun seeraan ala waan ta'eef atattamaan haa gadhiifaman jechuun koomishiniin poolisii federaalaa tajaajila tika biyyaalessaaf xalayaa barreesse. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 23 bara 2014 fi sadaasa 30 bara 2014 paartileen siyaasaa biyyattii waliin walga'ii tarreetti hooggantoonnii fi miseensonni paartilee siyaasaa hedduun labsii yeroo muddamaatiin hidhamuun mirkaneeffadheera jedhame. Boordiin kun paartilee siyaasaa mataa walitti qabee hoogganuu fi komii paartilee siyaasaa qorachuun formaata itti godhuun paartilee mirgaa fi heera mootummaa fi seera boordichaatiin kennameef akka fayyadaman mirkaneessuuf paartileen akka of guddisuu fi of fooyyessaniif deeggarsa gochuun qaba jechuun dubbatee jira. Haala kanaan boordiin kun koree komii paartilee siyaasaa keessummeessuu naannolee biyyattii kanneen akka Beenishaangul Gumuz, uummattoota kibba lixa Itoophiyaa, Sidaamaa, Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hundeessuun hojjechaa jira. Gareen kun komii paartilee qorachuun paartii biyya bulchuu keessaa nama tokko, boordii keessaa nama lama akkasumas paartilee komii qaban keessaa nama tokko of keessatti kan hammatedha. Adeemsa komii paartilee hordofuu kana keessatti gareen naannoo Oromiyaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo ABO yookaan ABO obbo Daawud Ibsaa bitootessa 2027 irra eegalanii mana akka hin baane dhorkamuun hidhamanii jiraachuun eeruun komii dhiyeessanii jiru. Boordiin filannoo Itoophiyaa akka jedhutti garee kana keessaa miseensonni lama akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guraandhala 21 2014 gara mana obbo Daawud Ibsaa deemuun komii akkana qulqulleessanii jiru. Namoonni ala obbo Daawud Ibsaan keessa jiran qulqulleessuuf imalan kunneen gabaasa dhiyeessan keessatti wayita isaan mana Hayyuduree ga'an kan balbala irraa bane qaama nageenya uffata siivilii uffate turedha. Gareen kun obbo Daawud Ibsaa daawwachuuf eenyufuu akka hin heeyyamneef fi namni kamuu nu daawwachuu fedha heeyyama barreeffama qabatee dhufuu akka qabu kan itti himan gabaasan boordichaatiin. Isaan keessaa fi maaliif akka erga gaafatamanii booda akka seenaniif heeyyamuuf himanii jiru. Miseensonni garee kanaa obbo Daawud Ibsaa bira seenuun dura gatta'insa cimaa keessa akka darbanii fi bilbila qabatanii seenuun akka hin danda'amne erga itti himamee booda waan kana hunda raawwataniiru akka Hayyudureen kana daawwatan ibsa.